Oromiyaa bal'oo jiitu unoolala. Kan fakkaatti Oromiyaan na duuba. Dalaan takka artistoota heerumuu hin jaalattu. Artisti wanni ni heerumu artistoota ta'uu ni danda'a. Daawwachaa. Baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo sirraa fagaadhollee carraa jiruutiin siin dagaadhu aniyaa. Baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo sirraa fagaadhollee carraa jiruutiin siin dagaadhu aniyaa. Gandiya kakile ababile kiya nadura mulata enu warrakiya Gojoon keenya guddaan gubbaan faarachuunsa yaadana mulata dallaa bal'oo keessa. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabajaa jechuudha. Kun walaal biyyi nan jiru biyya kana fakkaatti biyya uumamaan badhaateen jira jechuudha. Oromiyaadha. Akkasi Oromiyaa galuudhaaf mee warri naa gammaddan. Warri Oromiyaa galuuf gammachuu qabdu gammachuun teenya gammachuu ta'e isanii jaanaa barreessaa jechuudha. Akkasi ammaan tana laal gaararraa hin gabbuu jira. Dirqittiiniif maru jira jechuudha. Akkasi namni isin dura deemaa jira. Qaadhimaa kiyyamee akkamitti haala akkamiin akkaan isin deessu hin beeku jechuudha. Qaadhimaa kiyya babbareechee tottolcheetiin isin biratti as baasa jechuudha. Qaadhimaan kiyya kun guyyaa takka gizas keessa deemnus isiniif hin maree jechuudha. Akkasii gaa hordoftoota kiyya waa'een akkaan isin hin jiru isin beeku jechuudha. Ammaan tana baadiyyaa keessa hin jira. Baadiyyaa gaara mul'ataatiin jira kun akkuma agartan kana jechuudha. Akkana haala kanaaniin deddeemu jira jechuudha. Namni akkana bira hin jiru kophaa kiyyaan jira. Kun akkanuma laalaadha jechuudha. Haala kanatti hin jira gaa daawwattoota kiyyamee maallaan jettan warri baga rabbi nagayaan si galche jettan koomantii jalannaa barreessa warri immoo qaadhimaa keessan nuuf as baasi jettan immoo jiranii agartanii maaliif jennaan kophaa kiyyan deemu gaas keessa nama sodaachisa waan ta'eef akkasii hordoftoota kiyya hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja. Aduun seenu jira gaarallee gaara addaa keessaan jira irra maaliif akkanas dhufe beeksisa inshaallah rabbi wajjin akkasii turtii gaariin isiniin jaaladha isiniin kabajaa maal jee isiniif haa ibsu gaa jaalala teessan akkasii galuttiin jira hara biyyaa harar giseen dhaqee moo harar keessa bikka adda addaa dhaqee seensistoota fi hordoftoota kuulaniitu akkam nagaya fayyaa qabdanii jirtan jajjabaan isiniin jaa har'aata dhagaa isaan jirame Oromiyaa fakkaatti moo hararraan jira moo ganaa gandaggale moo ganaa gandatti hin galle. Galee bisini fakkaatti moo galee isini fakkaatti niin ko filachuudha gisee yaadadhu waan takka maaliif jennaan asin gubbaan gaaraa achiin gaaraa gamanaan gaaraa akkuma agartan jechuudha jechuudha viidiyoon tokkoffaarratti galuuf hin deemaa jeesini maal lammaffaarratti immoo gaafa mustariyaan faan nagadi geessani sigani gadi sadaffaarratti immoo anaa karaa deemuu anaa galee anaa immoo funduqaan jira maal jeesini gaddisa jechuudha kun immoo viidiyoo afuraffaati jechuudha viidiyoon afuraffaa kun waan takkaan isinii himuu dhufe takkaffaa warri tokko immoo warri akkana maaliif galtaa biitti bareedduu miti keessaan dhuftanii hin galinii galuuf deemtaa inaan jechaa jirtan dhugaadha biitti bareedduu kan ta'e hin beeku garuu anis carraan kiyya biyya kana keessa waan hin jirreef hireen kiyya heerumni kiyya as keessa waan hin jirreef biyyuma galee isa san heerumuun naa caala jechuudha maaliif jennaan mee arra gaafii addaa takkaan isinii qabadhee dhufe gaafiin addaa taniin isinii qabadhee dhufe maaliif beektanii qubee aarraa hangafaa namni kun eenyu jaamee tilmaamaan beekaa qubee aarraa hangafaatiin isin jee eenyu namni kun nama beeynu moo nama beeyne qubee eenyu irraa akka ka'u inni namni kun
eenyu kate nama beeytamoo nama beeyne garuu yaadaan nama beeytan jeeti yaade jechuudha namni heerumuu deemuun biyya jira garuu eenyu oo artistoota ta'uu danda'a oo dalagataa ta'uu danda'a. Maaliif hafalte naan hin jeen maaliif jennaan dhalaan takka artistoota heerumuu hin jaalattu. Artisti wanni heerumuu artistoota ta'uu ni danda'a. Artistoota keessaa ta'uu ni danda'a, wallisaa ta'uu ni danda'a, yuutuubar ta'uu ni danda'a, oo nama beekamaa, oo dalagataa, oo immoo qotataa nama hedduu ta'uu ni danda'a. Garuu namni hummee qubee aarraa hangafaatti naa lakkaawa. Qubee kanaa nama kanaati, inni nama kanaati, inni maqaan isaa kanaa jaati qubee hanga mataa keessan keessa yaaddan naa barreessaa jechuu komantii jalatti eenyu akkate hoggaasan jechuu qaadimaa kiyya fiideetiin isin dura dhaabee sapiraayis addaa isin godha jechuu isaas maqaa isaati jechuu wajjin maqaa isaati haa himatu jechuudha hoggaasan namni ammas wanta kaan isin hima yaani qubee aarraa hangafaa qofatti dhaabdee hin jeena maanis qubee kana keessa waan hin jirreef jecha walumaa galatti wanni hin barbaadu aarraa hangafaa wanni hin jeef qubee jaha isin qubee jaan tana keessa garuu isin qubee hanga aarraa hangafaa warri barbaadanis aadii qubee aar hangazaatti jechuu keessa barbaadadda isin maa aleekum qubee hanga aarraa hangazaa keessa barbaadadda garuu namni qubee aarraa hangafaa keessa barbaadate harkate maaliif itti dhiyaate nama san maaliif waan itti dhiyaateef jecha saniifin qubee hanga jaan kana isin tuqee jechuudha qubee hangazaa keessa barbaadate hangana jee barreesses namni san gaa boodarra namni beeku san abbaan sanis naa hojii dhufee viidiyoo kanatti aanutti jechuudha namni san qubee hankanaati jee beeksise jechuudha qaadimaan kiyya arraan tana gaa naaf inni wala garree jirra garuu akkanatti isinitti himu isa laata jirtaanaan hin jeena jechuudha naaf inni wala garree jirra garuu akka isin bas hangam takka eenyuun akkana jaalattan qaadimaan kiyya kun nama akkam akka ta'u qubee kam akka ta'u akkanaa beeytaniin fadha jechuudha yaadaanii akkasii obboleeyyan kiyya hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja jechuudha nagii hangaleetiin jira amma isa jirta yoo naan jettan mee isaan jira isin fakkaatti gaara mul'ataati moo Harari moo awwadaa moo dirree dhawaadha moo bikka kanaa kana baadiyyaa yoon ta'in hin jirtu jechuudha isaan jiran beekanii gaara mul'ataati jira gaara mul'ataallee hin jiru baadiyyaan gara jira garuu baadiyyaa isaatiin jiran beekanii baadiyyaa awwadaa hin jira karaa ammarree isaa kanaan jira hammarreessa amboo hammarreessaa ni beeytanii warri amboo hammarreessaa beeytan nuti warra amboo hammarreessaati jaanaa'ima hammarreessa awwadaay gadiin jira jechuudha awwadaay gad amboo hammarreessaa bikka looyiziin irraa burqitu looyiziin baadiyyaatun irraa burqitu bikka adda kanaa jira achi geessee bikka horiin jiru bikka maal jiru isin agarsiisa jechuudha hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa qaadimaa kiyya bira nagaa fayyaa dhaquun kiyyaa hedduu gammadeetiin jira akkasii du'aayinaa godha tamam subscribe like share godha warreen na jaalattan immoo kulani nama qubee anama kaarraaninka ayyaan irraaninka aarraaninka kaarraaninka saniifu qubee kiyya lamaan kana wajji nama deemu naaf laala warri amma dura qaadimaan kee kana ta'uu qaba abaluu heerumee jechaa turtan hedduu jira qubee aarraa ta'u qubee maarraa ta'u qubee faarraa ta'u jechuudha jechaa turtan ni jirtanii garuu hanga keessa naaf ilaadha jechuudha hedduun gammachuu takkaan qaba hin beeku maalillee kiyya kana maaliif hedduu takkaan gammade jechuudha maaliif hin gammadin beektanii daawwattoota kiyya jaalallee kiyya kana amata takka guutuun obsee taa'u jira jechuudha amata takka guutuu isaaf je'eetiin obsee waan takka hin fadhuu waan takka hin nyaadhu hin dhugu je'eetiin taa'u jira jechuudha saniifu arra jaalallee kiyyaa wajjin walii agarsiisa inni jechuudha jaalallee kiyyaa wala garee bikka bashannanaa waliin dhayinee hadiqaa waliin dhayinee hadiqaa jechuun afaan arabaati bikka bashannanaa jechuun bikka hawwanni adda addaa jirtu nageessee naga bashannansiisee akkana biyya hunda keessa nama ofuun kun hedduu natti tolee jira maaliif jennaan jaalalleen kiyya kun amata takka eegana biraa kutee jechuu nuti jaalalee eegalee jechuu waa'ee jaalalaa walitti haasee maal jennee jaalalleen kiyya kun osoo yaanii naaf inni waliin hin galee keessa seenne na biraa kutee jechuu isaa na biraa kutee kana jechuu bas amma Itoophiyaatti aruusaatti godhannee jirra inshallah rabbi wajjin du'aayinaa godha akka niyyaanti naa guutamtu maaliif jedhan nama kanaanis hedduun jaalan illee if caalana jaalata if caalan eenyummaa taanaan namni abbaan fedhe akka kana jiru ittiin fakka anis taanaan hedduun isa jaaladha maaliif jennaan bas jaalala jechuun jaalaltituun fala gooyitaati namarraa si qabdu hin beeytu
garuu irra caalaa isaan na jaalata akkaan isa jaaladhu isisumaan na godhe akkaan isa jaaladhe isaaf duu isisumaan na godhe if na amansiisee jechuu dhibbarraa dhibbatti namanaa jechuu nama kana maaliif jennaan ana malee maqaa kiyya malee maqaan nama dura hin deemu ana malee inuma hin yaadatu dhugaan isinii wallaahi daawwattoota kiyya dhugaan baadha kijiba isinitti fakkaatinaa tamaa piraankii sin seeyinaa maaliif jennaan piraankii daa'imaa reedhaa'ii warri hechaa jirtan daakee isaan faa dhuftanii warra hedduun na gaafachaa jira piraankii dalaguuf hin deemuun maaliif jennaan ilmi namaa takka heerumuu dhalaan wooma jiraati nama waada seeniif namaan jaaladhu yoon arkadde numaan heeruma intalti dhalaan heerumaaf uumamte isaa walalaa hanga yoom akkana jiraatti waada isaa eegee amartii isaatiin hin taa'u jira amata guutuu saniifuu obsaan qabaa jechuu jaalalleen kiyya kun amma dura isii wajji agarree amma dura eenyu jettanii gaafii kanaan hin gaafatina maaliif jennaan gaafiin akkana waan hin taaneef jecha akkasii jechuudha gaa hedduu takkaan gammachuu qabaa innis gammaduu na bira jira viidiyoo seenyennaan ammaa miti naan jechuudha akkasii daawwattoota kiyya inni sangaa dhugumatti na birallee hin jiru ammaaf nanje maaliif jennaan daawwattoota kiyya akka gammachiisuu fedhu takkaffaa aruuza irratti waliin aspaanaa nanje lammaffaa immoo maal nanje yaani xiqqishoo isa dhohiseetiin jechuu isaa akkana deemu liphii isiniin agarsiisa jechuu maaliif jennaan viidiyoo seenuun fadu ammaan tanatti maaliif jennaan surprise isin godhuu fada akkumaan ana surprise godhatti isinillee surprise akka isin godhuu fada jechuudha akkas ani immoo dirqama yoo inni viidiyoo naa hojii seenuu didellee aruuzatti illee taatu isin garuu xiqqishoo isa dhohisee akkanatti liphii fuula isaa isin agarsiisa jechuu osoo inni hin beene irraa maree jechuu isinitti agarsiisa xiqqishoo viidiyoo kana booda qabadee dhufurra jechuudha inshallah akkasii jechuudha du'aa ina godha warreen immoo qubee babbareedaa akkanaa keessan abdiin qaba jechuudha namaan jaaladhu argachuudhaafis hedduun hawwii qaba hedduun niyyaa qaba maaliif jennaan inshallah bultiin tiyya wallaa qixxaattee yoo bultiin tiyya heerume bultii gaarii horadhee anis gammachuu takkaan qaba jechuudha maaliif daawwattoota kiyya keessaa warreen hedduu na jaalatan warra hedduu na hojjan dhiiraa lalaan keessan hedduu jira garuu maaliif jennaan warra keessaan na dubbisaa jirtanis hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja warra ammaan tan biyyattiin galiin jettanis amma naaf inni jechuudha biyya gallee aruuza godhanne biyyatti aruuza godhanne booda biyya biroo deemuu dandeenya kara biyya biroo waan feene godhanne deemuu dandeenya jechuudha akkasiiti daawwattoota fi hordoftoota kiyya hedduun isin jaaladha I love you isin jaa hundi keessan jechuudha maaliif jennaan isaas I love you jeeniitiin jira isin immoo I love you irra caalaa isin jechuu warriin jechuu ni qabu garuu irra caalaa isa caalaa isin hin jaaladhu garuu itti aansee isin hin jaaladha hedduu takkaan isin jaaladha jechuudha hanga viidiyoo birootii wal deebinu assalaamu alaykum maaliif jennaan ammaas roobuuf deema dukkanaawaa jira saanis kuttee jirti makriibaaf dhiyaannee jirra jechuudha akkasii hanga viidiyoo biraatii wal deebinu assalaamu alaykum warahmatullahi hanga viidiyoo biraatiin waan adda addaa wal deebinu viidiyoon kun yoo isin gammachiise laayikii guddisaa akkasii bye ciao warreen qofla xiyyaarraa kaartan taate qofli sunnaadhaaf irraa hokkufalaaya